addunyaa waaqayyoo keessa ulfina waaqayyoo keessa jirta taanani faarfannaa yeroo nama sirratti banaadha. Karaa biraan kennaadha faarfannaan. Akkuma nama tokkoof lallabii kennamu raajummaan kennaa godhamee kennamu faarfannaanis kennaadha. Addunyaa faarfannaa keessa jirta taanani samii sirratti banaadha. Fuula waaqayyoo dura taa'uu qabda. Lapheen kee fi garaa waaqayyoo wal qunnamee ennaani sa'aatii barbaadetti faarfannaa sii laatama. Kennaa keetii waan ta'eef. Garuu ammas kanan jedhu faarfannaan inni kan baroota darbee jiraatu dhalootatti darbee jiraatu faarfannaa humna kadhannaa of keessaa qabu faarfannaa dubbii waaqayyoo of keessaa qabu faarfannaa qulqullummaa of keessaa qabudha. Kanaaf faarfannaan akka kanatti akkanaa galetti ibsa jechuudha. Okay. Yeroo ijoollummaa keessana akkuma itti jettee afurri waaqayyoo yeroo ati tiksitu dhufee si haasofsiisa ture. Experience akka kana ijoolleen baay'een muraasi kan inni ta'an jiru mudatu hin jiru. Garuu tokko maatiin numti itti qoosanii keessumaa amma fakkeenyaaf walaloon faarfannaa gaafa dhufuu fi walaloo sana sirreessuu dhiisanii itti qoosanii hamilee isaanii faatti tuqanii ijoolleen faarfannaa sirriimatti bakka faarfannaa ajaa'ibaa faarfachuu jalqabanii hamileen isaanii gadi bu'ee dhiisan fa'aa jiru. Ati akkamtiin darbite maatiin naannoon ati keessa turtesi inkaarejii si gochaa turan immoo. Waaw kan si dhibu sirriidha akkuma ati jetteedha. Ayyaana narra jiru kana waaqayyoon gaditti qabee kan naa guddise maatii koodha waan jedhee waan itti qaana'u qabu. Sababiin isaa haati koos dubbii waaqayyoon beektii abbaan koos hojii waaqayyoo hojjeta waan ta'eef lamaan isaanii hojii waaqayyoo hojjetu itti gammadu waan ta'u kanatti. Ani waan jiru waan itti hime isaan immoo humna kadhannaadhaan akkana ni faarfannicha deeggaru na gorsu. Kan si dhibu akkuma sila sii kaasee maatii qotee bulaa keessa hin aladhisiin jedheera. Yeroo bolaan koo hojiitti bobba'anii anaan immoo dhaqitu kadhadhu faanaan jedhu. Egaa ani carraa